Ameerikaa jechuun jirti sumeen jechuudha. Imala gaarii namoonni gammachuu ishee arguun isin gammachiisu wanni ishee gammachiise akka gammachuu keessanii isiniif fakkaatu maashaallah tabaraka rahmaan maashaallah jechuun dagatiin haala akkuma argitan sumeen imala gara Ameerikaa jirti jechuudha. Achi geesseetti immoo maal kan jedhu waan hundayyuu isiniif himna egaa wanta nu gammachiisite karaa jechuudha. Wanti himan waan baay'een hagas martee hin jirtu garuu viidiyoon kun kan yoomiiti ustaaza bira geesse moo dhugumatti Ameerikaa deemtee abbaa manaa ishee biraa kan jedhu lafa isiniif kaa jechuudha. Sumayyaa jechuun baay'ee takka intala shamaraa jabduudha jechuudha. Gaafa amantii kiristaanaa keessa turtes jabduudha nama barattee barsiisuu turteedha. Erga immoo rabbiin hiree ishee tolchee gara amantii ishee jalqabaa kan rabbiin ittiin ishee uume sana islaamummaatti erga dhufte immoo waggaa takka gidduutti erga kaayiroo dhatte jechuudha. Akkasitti barattee afaan arabiffaa katabuu barattee jirti jechuudha. Asitti immoo mana quraanaa isaanii kaayirooti jechuudha. Waggaa takka haga abbaan manaa ishee kabajamaaf jaallatamaa dhufee ilaalee deebi'ee kana keessatti sumeen jechuudha. Dhugaa rabbi barnootaaf baay'ee biizii taatee barnoota ishee barattee rabbi jechuudha ganama dhuguma isin jedha wallahi ganama yoo maatii gaariirraa si hiree kee hin tolchini tureetu abbaa manaa gaarii si baasuu danda'a. Carraa akka sumee kana namni argate baay'ee takka milkaa'e. Waa'ee biyya Ameerikaa dhaquu ishee yookiin biyya faranjii dhaquu isheetii miti amma gammachuu guddoo kan natti ta'u isheen nama jaallattu wal arguudha. Eessayyuu jiraattu sumeen intala shamaraa baay'ee jabdu waan taateef namuma akka ishee jabaatu ishee barbaada jechuudha. Kazaa namoonni tokko amma sumeen achuma dhaquuf jecha waan isheen abbaa manaa ishee jaallatte isiniif fakkaachuu ture. Wallaahi billaahi jechuudha. Sumayyaan osooyyuu ustaazaan wal baruu baatte ustaaziin akka carraa biyya faranjii jiruuf rabbi hiree isaanii tokko godhe silaa ustaazittu eerumuu baatte sumayyaan namuma akka ustaazii nama jabaa kana nama diin barate nama diin irratti ishee jabeessu namuma akkasitu ishee barbaade ishee fuudhaa jechuudha. Namuma akka ustaazii argatti silaa biyya kana keessa Dubaayima keessallee biyya Arabaa kana keessallee teesse jechuudha. Ammas rabbi hiree ishee tolchee ganama maatii amantii kiristaanaa irraa dhalattus jechuudha. Guyyaa keessa rabbiin amantii ishee jalqabaa kan irratti ishee uume sanatti kan Awwaaf Aadamiin irratti dhalatan sanarratti jechuudha. Ishee deebisee Awwaaf Aadamiilleen dhalatanii ka'anii xammaqamuu maarree amantii jijjiirachuun suni jiranatti hin fakkaatu. Isaan akkuma dhalatanitti afanii sumeenis akkuma isaanii sana deebite jechuudha. Isa rabbiin jaallatee irratti uume sanatti deebitee erga irratti deebitee abbaa manaa jabaa argattee ka barnoota irratti ishee jabeessuu dhugaa rabbi waggaa takka haga kaayiroo jirtus ta'e haga amantii islaamaa qabattetti daqiiqaan tokko isheef qaaliidha jechuudha. Isinii galee isheef sa'aatiin takkas baay'ee qaaliidha. Maaliif barnoota diinii waan meeqa baratama waanuma alii fi qofan baradha jedhaniituma quraana qofa qabatanii taa'an miti waa hedduu baratamaa. Kana kanatti jabdu taatee barattee guyyaan isaa geenyaan alhamdulillah imala gara abbaa manaa isheetti taasisuu jirti sumeen jechuudha. Viidiyoo isinitti dheeressuuf viidiyoon kun kan waraabame viidiyoo aaraa edee galgala jechuudha. Hedduun keessan argitanitti ta'a. Kan hin argineef immoo warri gammachuun sumayyaa isin gammachiisu wallahi shamarran keessa shamarran miidiyaa kanarra jirtu keessa namni amma sumayyaa onni hogeessa bakka qabu hin jiru. Maal akka ta'e hin beeku hedduu takka hin jaalladha. Tarii namni jibbu jira laata wallahi ani hedduu takka hin jaalladha. Viidiyoo tiktookii isheellee hagan daawwadhu jechuudha. Riipoosti godhu malee biraan darbu jechuudha. Baay'ee takka jabdura. Yoo namni takka jabaatee nama jabaa ta'ee nama waa baratee barsiisuufis fedhii qabu ta'e namuma akka keessanii rabbi isiniif haa qoodu isiniin jechuu barbaada. Asumaan immoo rabbi osoo lubbuun keenya jiru hunduma keenya umurii nu dheeresse
ilmaan ustaaziif Sumayyaa jechuudha. Ilmaan ustaaz Bayyaaniif Sumayyaa diin baratanii daawwaa godhanii akka isaanii kanatti jabaatanii mul'atanii rabbi nu agarsiisu jechuun barbaada. Akkasii mee waan Sumeen jette wajjin dhaggeeffannaa viidiyoo isinitti hin dheeressu. Du'aa'ii godhaa fi imala gaarii akkuma rabbiin abbaa mana gaarii si qabee jiruu kee ka duniyaa ka akiraallee rabbiin tartiiba si galchetti akkasumatti ilmaan gaarii rabbi isiniif haa kennu isiniin jechuu barbaannaa. Isin warri viidiyoo kana dhaggeeffattanis yoo nama gaarii namaaf yaadu taate du'aa'ii nuuf gochuu hin dagatina. Amrii kulli rabbiin nama laaffisa. Wallahi waa hedduu waan haasaanis hin jirtu. Mee viidiyoo Sumee takka waa isheen jirtu wajjin dhaggeeffannaa. Maashaallah tabarakallah jechuu hin dagatina. Du'aa'ii godhaa fi Sumeen erga amantii islaamaa baay'ee gammadee jira waan ta'eef yoo dogoggora qabaadhee na kolcha afaan illaa isiniin jedha mirqaana keessa jira waan ta'eef jechuudha. Namni musliimaa takka yookiin namumti kamiyyuu namni ijaan beekan takka gaafa bakka ga'uu barbaadu tokko ga'e gaafa wanta barbaadu tokko argatee fuula isaarraa gammachuun ife ana na gammachiisa wallaahi billaahi onneen kiyya akkasii jechuudha. Namni yoo guddate yoo mul'ate yoo hojjete bakka yaade yoo ga'e garaan kiyya baay'ee takka ni gammada jechuudha akka waan. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Har'a osoo miidiyaa kanarra deemu maaliin argisinitti fakkaata jecha akkam natti tole wayiiti. Obboleecha keenya sallamtee wayiiti afaan Amaariffaatiin dubbata. Mee namoota islaamummaatti dhufaniif maal dhaamtaa jedhanii naani maal jedhe beektanii? Obsaadha. Yoo malleen addunyaa tanarraa waan feetan dhabdanii akhiraa irratti kan waadan isiniif galamee jira. Isa argachuudhaaf obsadha. Obsa nama barbaachisa. Kanaaf anillee dhaamsi kiyya maal isiniif fakkaata ijoolleen islaamummaatti dhuftanii rakkoo dhabdanii qabeenya qabnu dhabne jettanii fira qabnu dhabne jettanii maatii keenya dhabne jettanii hin yaadda'inaa. Sababbiin isaa guyyaa boru ni milkooftu. Yoo rabbiin jedhe waan ofii fedhe nama jaalatuuf rabbiin ni laata. Maatiidhuma keenya hundaa rabbiin nuuf haa qajeelchu. Sababbiin isaa kan qajeelchu rabbumaan nuti ittiin gahu malee dirqamni nurra jiru ittiin gahuudha. Kanaaf obsa hanga dandeettanii haqa maatii keessanii eegaa. Miknaatum islaamummaan haqa haadha abbaa irratti nama jabeessite waan ta'eef hanga dandeettaniin jabeessa barnoota keessan baradhaa. Sababbiin isaa amantaan islaamaa kun jalqabni isaa iqraadhaan eegalamte beekumsa irratti hin buufte waan taateef jechuudha. Obsaan booda waan feetan ni argattan. Kanumaafuu obsaa. Islaamummaatti dhufeennaan qormaanni natti baay'ate islaamummaatti dhufeennaan akkana ta'e laa islaamummaatti dhufteeti miti. Islaamummaa qabaachuun kun waa guddaa wayiiti. Naa'imaa guddaa kennaa guddaa wayiiti. Tasgabbii boqannaa abdii boruu jannata argatta waan ta'eef jechuudha. Kanaaf islaamummaatti gaafa seente fitinaa osoo hin taane rabbiin nama ofii jaalatu qormaata waan ta'eef yeroodhaaf yeroon booda ni dabarti. Kanaaf obsaan isiniin jedhaan illee akka obboleessa keenya sanii wanti isiniif dhaamu obsaa barnoota keessan baradhaa. Yaadatanan isin